Facebookiin kun adeebi'eeti jira adaraa keessan follow na godha tap na godha screen touch na godha. Facebookiin filtering qabu yaa jama salphanne filtering qabu. Facebookiin filtering qabu. Namni tokko iyyuu hin jiru basuma. Namtichi fudhate jettanii ma abdii kutattan jechuudha sin. Anamma akkan deeffadhe isinitti himuu fi kan biraammoo jechuudha. Deebisee akka inni na harkaan fudhanne maal gochuu akkan qabu sin gaafachuuf dhufe warra Facebook. Nama tokko arge India welcome. Begana gaan ufte Facebookiin ko nama harka jamee qatureetu maqaa waaqaatiin an amma Facebookii dhiistee bakka ataadha ijoolleetii golatti ol deebi'i ijoollee guddisii naan jechuu isaati natti fakkaata. Namichi harkaa fudhate xurrugna godhee profaayilii godhatee kun waan irratti maxxansaa ture argitaniitu. Amma garuu akkamitti akka harkaan deebi'e hin beeku dhugaa waaqa loogaa godhee keessaa baafadheera garuu akkani lammatanatti achisin deebisne bannaataa chunaa barreessa maal akka gochuun qabu. Maal akka gochuun qabu na barreessa dhugaa. Maal akka godhu qabu warra Facebookii beektan jechuudha. Amma garuu ma deebi'eeti jira ammaaf na deebi'ee jira kiyaa bahee jira namichichi sila ana fi suuraa bara meeqan na jalaa balleessee. Suuraan yaadannoo madaamii biraa qabu na jalaa balleessee. Kan saa profaayilii godhatee waan irratti hin tsaafin hin jiru dhugaa waaqa. Hara garuu na deebi'eeti jira maalin godha garuu daala Facebookiin filtering qabu yaa rabbi nama salphisa Facebookiin salphanneerra. Facebookiin nama salphisa. Filtering qabu Facebookiin. Dhugaa waaqa Facebookiin ko hatamu dhaare hinatame maanre narkaa fudhatame malee Facebookiin dabqa gootti cocorte dhugaa waaqa waggaa meeqa madaamiin illee live kan isheen galte iyyuu jira na gargaarte na guddisuudhaaf. Wulataa baay'ee Facebookiin irraa qabu waggaa meeqa kan narkaa taa'e namichi dhufee xurrugna godhe paaswaardii fi lakkoofsa ittiin bante jijjiirradhu. Maarree ammayyuu paaswaardii itti jijjiirranni na dhufe barra namichicha keessaa baase. Garuu an beeku ammas ofeeyyuu haakina godhe jedheen sodaadhe malee Facebookii ko laala dhugaa waaqa humaan qabu dhugaa malee profaayilii illee hin qabu suuraa tokko illee hin qabu barumaa poostii tokko illee hin qabu yoom akka inni tejjete kiyaa fixeeyyuu an hin beeku ol dileetingiidhaan fixetee an hin beeku namicha. Achi waandaa sirreeffatee iddoo jandarii illee meel godheerra kaawwatee achi bakka baayoo isaa sirreeffatee. Garuu sin Facebookiidhaaf jettee akkas aartaa naan jettananii viidiyoo YouTube irratti hojjenna. Innis hin danda'amtan dhugaa. Kanaafiyyuu anamma akka mul'annu of ilaaluuf hin dhufe malee oduun harkaa badeera amma akka durii miti dulloomeetiin jiras waan ta'eef dulloomeen jira waan ta'eef akka duraan oduu odeessuu illee hin danda'u. Facebookii hin fayyadamii fayyoo jabaadhu. Reetuun fayyadamuu baadhee dhugaa waaqala followerii 40 ol qaba barii. Maal ta'e anumatu jechuun biizii of godhe karaa Facebookii malee ko maxxansa garaagaraa baay'ee maxxansan ture. Sirriitti jechuudha. Na hin fayyades anatu akka fayyadu hin goone malee akkuma sakaanii fayyaduu danda'a garuu anatu laash jedhe Facebookii. Kan amma akkanatti as na dhaabeeyyuu Facebookiitu gulataan irraa qaba. Facebookiin kun immoo taa'eetu muuziyeemii galee daawwatamullee qaba malee fudhatamuu qaba. Abbaan ta'e adiin abbaan ta'e ofii akkamtii narkaa fudhatamee Itoophiyaan kolonooftee beekti. Hindi deemti xaaliyaanii irra jettee deebisne ishee an akkamittiin dhufee na koloneeffate namichi adiin sun. Keessuma bee suuraa isaa sariifaana godhee profaayilii godhate. Maqaa koo morraan jijjiirre sanuu. Kan ijoollee keenya ammoo namaa dhibanii jala deemanii fayyoodhaati ati fayyoodhaadha miseejii karaa miseenjaraalee namatti babarreeffamaa ture as keessa jirtu yoo ta'e waan san miseejiin garaagaraa ijoolleetti illee babarreeffamaa ture waan akka gargaaru waan akka maalii kan jedhu jechuudha.
maaricho ndeennesh bakka maalumaaf waan oduuwwan odeessuun qabu oduu asirratti waan odeessuun qabu garuu Facebookiin kun adeebi'eera siniin jechuuf dhufe inni kan biraamoo Facebookiin filtariin qabu naman bareechuu kanaaf dafeen bahee bada immoo suuraa koo fuutanii fayyada kana fakkaataati akkanaan hin jenne asirraa screenshot gootanii jechuudha. Kana fakkaataa edaan sobaa turte akkanaan hin jenne shi maqaa akkana nyaanne dubbiin filtarii du'aa ishee godhu waan filtariin nu goote inni Facebookii fayyadamu mee jaarsa barbaaduu fi ati maaliif fayyadamta fayyoo irraa akkasumaan jedhamu mabraati akkasin jedhamu dhugaa waaqaachuun miidiyaan kamuu akkaataa itti fayyadama nama sanaatidha. Inni kan miidiyaa kamillee beekumsaaf kan itti fayyadamu jira inni kan biizinasiidhaaf kan itti fayyadamu jira inni kan macallee matti dabbaramuudhaaf bakka yeroo isa jibbisiisu dhufee fataa jechuudhaaf kan dhufee ilaalu jira. Kanaafu jaarsa bichaa miti kan barbaadamu Facebook irraan ana akka carraa ta'eetu malee jaarsa bichaatu barbaadama Facebook irra register jaarsa barbaadu hundi keessa. My goodness. Maltaate fayyona nyetti obsee amboo wahine akkamti amboo taate mucaa amboo wahishen taate wallaalte agayoona. Sorry. Amma maal jedhen sitti makee abeera amma dandamadhee keera. Ijoollee kee fi abbaa manaa kee qabadhu taa'ii oduu nama dhiisii fayyoo. Itichaa dhufte. Ishi amma yoomin gadhiise ijoollee koo abbaa manaa koo. Qabadhee man jiramti gadhiiseera siin jedhara. Na harka baanii qabadheen jiru yoomin siin jedhe maan nagariin na barbaadda ammatti dubbii na barbaadini. Dubbii na barbaadi. Na yaadachiisin. Qiimii sirraa qaba waan ta'eef na yaadachiisin. Ani koo jechuun nama guddaan ta'e malee yoo potenshaaliin koo akkuma duriitti jira akkuma duraanii amma garuu waan nama guddaa ta'e fadhiise malee ijoollee koos qabadhee man jira oduus immoo hundumaan qabadhaaf shiru. Maa rakkoon hin jiru. Maal jette? Mabraate maatte? Dhugaa messenger itti barreesse. Messengeridhaan dhugaa nama baay'eetti barreessaa ture. Afaan Oromoodhaan barreeffama garuu inni karaa messengerii ani hin beeku wanti godheetu natti fakkaata. Translate godheetu ta'e hin beeku garuu messeejichaa nu argaan ture afaan Oromoodhaan kan inni namatti barreessaa ture. Garuu yeroo fayyadamu suuraa isaa amma hunda sanan kaase malee warra Itoophiyaa miti warra adiidhas yoona wattaaddaran irratti ergana asfaraarra ufte hin beeku. Isi yaa ta'u anis qiimii cimaan sirraa qaba. Ada isi na isi anamma akka duraanii miti. Anamma baay'ee jabaadheera. Bodyguard illee baay'ee ni qaba. Kanaafuu osoo dhiisni wal kabajnee wayyamsiin jedha. Mucaa biyya koo kenna mucaa ijaajji. Baga nagaan dhufte. Mul'ata akkam nagaadha fayyumaa jirtaa. Garuu maal taate connection garuu diimattee. Asilaati jirtaan bilookii si godheeran see garuu bar Facebook koo jala bilookii si godheen turen see. Nraanfanne waan itti jechaa turte kanaan dura. Anyways, gana amma tokko jedhanii suuraa maxxansuu gaama like sirriitti na godha tokko jedheen jammara. Gana profile nan godhadha gana coverii nan godhadha. Bakka sirriitti like na gochuu qabdu ga. Malee hin dabbara. Baay'ee nama dabbara. Facebook koo haakii godhee namichi tokko waan achi jala jiru hundumaa kaasee ofisa fayyadamuuf ture waan hundumaa jijjiire. Garuu naa deebi'eera bakka. Har'ammoo Facebook dhuftee jiran walii galtanii hayyu. Facebook
فيسبوك إنجي وان أكوسة في سنة يالا يشوف إنه في مالي فيسبوك الرا ما مفيدا مبايزوي يوتيوب الراديمي وان أما بوستي بوتي سنة إلالي مي باي أنا تلا موسي تلا لره إلالي إلالي ما إلالي أما أشتي بيزي تأمر بعد أما أشتي مواتي في كاميرا فيسبوكي فلتري مالي يوغا ديبان ركون جرا أما فيسبوكي أنك فلترين كم نوندي كيسانو بيكتو نورمال كاميرا مالي تشوف مركو مالك أبا ميكوتا كان مرأنا ركو مالك أبا ناتشورال فيسي دا يوغا ديبان فلتري مالي يوغا ديباني ما ركو كم